gammadde maashaa. Oromiyaati I think. Baga das. Kau jar sama waktu itu di konde kau siapa tahu lagi ni. Baga das. Okay, so akan ada biki ya. Ya ada biki pun na. Waan biraa osoo hin taane moohuun kee anas hedduudha kanatti wallaahi dhugaa dubbachuuf hedduu gammadeera baga moote diina baay'ee qabda diina hedduu qabda nama itti gammadu yoo sababa kanaaf wallaahi baga moote. Thank you lubbuu kiyya. Ati ganaa geema guddaa qabdaa mi duba? Akka Itoophiyaatti sadarkaa kan qabaachuu bisan Tooppiirran jira shi. Abshiruu naa ga'u san inshallah. Tooppiirran jira gisanan. Gaafa sallaan rakkoo hin jiru kan sa'ii Tooppiirraa. Dhugaa rabbi. Okay, amma adabbii kiyya akkamitti duba baanaara akkamitti tolfamee waa'ee baanaara tolchuudhaa waa'ee saayibirita kan kee nama meeqaatu gabbahaa nama 5 immoo nama 10 mee dubbadhu. Family wallahi hundi keessan obsa eebbisaa hunda keessa yaamin danda'u garuu hedduu naa galatoo. Family hundumti keessa. Jecha isiniif qabu guys family naa galateeffadha akkasuma immoo family tiyya damiinallee hunda isaaniitu toloo naaf godha. Hundumaa maqaan maqaa isin yaa wayii nagarree wallahi wamasi iyyuu bicha argaa ture. Soo galatoo wallahi family hundumti keessa. Oroo tiyya galatoo. Asii achillee nu galatooma ulfaadhaa. Thank you so much. Biro, thank you so much. Galatoma hundi keessan wallahi thank you. Jecha isiniif qabu. Geemni kun geema jaalalaati just waanuma guyyaa tokko keessatti kaanee guxamay jennee as dhufne yaw jaalala qabdanillee nu barsiistanii jirtanii geema guyyaa takkaan yaaddamee fakkaatu waan nama baatii meeqa beellamatee fakkaata kun jaalala nuuf qabdanii hedduu isin jaalannaa hedduullee isin kabajna jechuudha. Maal jetta? Yaw bakka chuma. Ni sadate. Kadi. Ara wali mana iya. Anta kadi kau ini gani namni malti ti ara tasgabba ada. By the way kata-kata mudafi wahid tu di mana mana kena ci. Wana di jala mani tilkai. Wana di jala tai. Waan adii jala taa'ii backgroundii keessa. Ara backgroundii gurraachesitanii maal taatan? Bakka kata-kata miti himtan. Ibsishaa bishaan dhugii nuti siif yaanna. Bishaan dhuga obaasa warri saayiboonni isaa bishaan obaasaadha. Okay, adabbiin kiyya akkuma beekamutti suuraa tiyya. Suuraa shuguxii yookiin kuwiin maakii baanara guddaadhaan qabdee ati dura deemta. Saayiboonni kee immoo si duuba deemanii jaalalli injifataadha. Listen to me. Listen to me, please. Ayyee. Adabbiin kiyya baanara guddaadhaan suuraa kiyya hin hojjechisiista. Ati dura qabdee deemta. Saayiboonni kee immoo ara na ficcisiisi. Oi meejar dabli fitatta. Ante sitti mare mira keessa jirra barnuti amma. Asooya yakunu asooya kaamiraan kiyya seeraan wanna jedhaan jiru. Ayye. Inshallah arrabsamii gubbaa teessullee rakkoon natti hin jiruan. La ilaha illallah. Bishaan obaasa abdii bishaan obaasi please. Oh amma sirra deebiitiin si gaafadha. Assalaamu alaikum. Yaa udirri baay'ee naasoytu haasaa. Assalaamu alaikum. Wa alaikum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunnaan sadii goona. Assalaamu alaikum. Wa alaikum salaam. Assalaamu alaikum. Naga qabdu? Alhamdulillah nagaa isin. An nagaa. Masha Allah bareed.
Adabbiif jedha geessee warra sii deebi akka namni hundi saayiboonni keetillee dhaga'utti. Thank you so much. Akka Hacaaluu kan argite waan aarii guddaadhaan suuraa kiyya hojjisiistee dura deemte jechuudha qabattee. Saayiboonni kee immoo suuraa waraqaa xixiqqoodhaan akkana hojjetanii qabanii si duuba deemanii jaalalli injifataadha. Gisee ateettu injifataadha siin jedhan. Viidiyoo akkasii hojjettee boru poost goota feesbuukaa fi tiktookii irratti jechuudha. Adabbiin kiyya kana kan keetillee dhageen ture yaa faamilii isaa dhageessu hime. Yaa adabbiin kenna sanumaa huccuu kiyya uffachiisuu fudhattanii isinii faamilii keessanii yaa osoo danda'a. Toddaa aslii humnu seenaa akkasuma seenaa waan nuti kaayiroo keessatti guyyaa borii akka hiriira qabdan osoo hundumanni nama jala itti barbaada. So guys, yaatti jaarsarra haaluun akkasuma beeka. Okay. Amma seenuuf deemna. Tokkoffaa nuti dukkaneessuun hin ta'u. Baay'ee sodaatama. Gilaabii hin fayyadamna. Hin jiru. Haararrii si gilaabii ni fayyadamnaa lameenuu. Ayyees haa ta'u. Maal sodaatte gilaabii? Rakkoon hin jiru hin fayyadamnu. Ay siifin jee. Siifin jee baay'isawwee naafi miti. Gilaabiin hin jiru. Rasuuta dubbadhaadha eessa ganda sallafachiin jiru baraasin jira. Ayyee dhagee. Gilaabiin hin jiru dhageessan. Akka hin mileene miidhaguun hin ta'u. Eeshi. Abadan miidhaguun hin ta'u irra deddeebi'a. Ayyee maakisha asumaanuu horaa akka nu dhukkubsanitti nu barbaanna beeka. Maaliif dhukkubsattan? Adabbiin kiyyoon si moo'e maaliif dhukkubsattan? Aanillee na dhukkubee yoo dhukkubsatte. Haay. Taaba booda ammaa miti. Taaba booda maaltu si dhukkuba? Quba qabaadhaaf akkasumas. Numaa ajaa'iba akka dhukkubni kee numaa si himee si dhukkubaa'u ajaa'iba qabda akka. Hin beekamu siin jedhee bar. Si qofaa dhukkubsata moo saayiboota kee olii dhukkubsatta? Hunduma keessa lafuma ol dhukkubsa guyyaa borii. Ay, waan akkanaan jiru. Amma seenuuf deemna. Ibsishaa. Carraa gaarii siif hawwaa tapha booda wal beekna ammas sin beeku nagaatti. Carraa gaarii maal? Nagaatti sin beeku nan beektu ibsishaa. Qabi. Nooma farxat, nooma faaxat. Dubbanni afaan Amaariffaan. Taqaban. Guys, dhageeffadhaa boona. Dhageeffadhaa boonasii yoo dhibeen ka'inaa ispiidira kan Guys, my family. Harki keessan fayyaa argatu siniin jedhaa. Miidira jirtiin dalli nutti iyyiti bilaashaa garee fi baay'aa. Guys, taaptaan godhachuu hundi So keessan. kanaatiyyuu akka gootaan good luck. Yallaa taaptaan godhaa. Let's go family. Let's go. Kanarratti waata kan ka'inaa guys. Kanarratti boonasii hin barbaachisu okay? Ispiidirratti taaptaa uma godhaa. One. Yallaa taaptaa uma godhaa hundi keessanuu. Ibsishaa taaptaa biinus hin mo'adhaan. Maal godhatu? Meeta isaan mul'atu. Hey guys, maaltu deemu? Hey guys, gaanoolii ta'a. Wayini qooyaa. Ganaadha guys. Ganaadha. Ganaadha taaptaa biinushi. Gana. Waan ta'u godhate ta'uu laalunaati. Ibsishaa sodaataa jirta bishaan kannaaf guys please bishaan kannaaf. Ganaadha sun. Haa kana bishaan nan barbaade. Let's go guys. Rakkoon hin jiru taaptaa biinusi mo'a. Pada bulutnya namanya lapan orang sih kamu jadi aji yo sih jifatam. Nanti nani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam jadi permasalam apa? Tadi surat tadi sah? Wallahi sedangnya si sedati mali. Aku mau jadi tanah arfater untuk makatar. Mali video keessatti ixaana arfattiin aja tanaan ixaana arfanne du'aayin guys sadiin baay'isa okay wayni waan nyaadhamu deemna fakkaataa jira no fi problem fi mushkila guys kan naagaa wanta kana Wallahi. Apa deh?
دمين ايوه مين هو باين بني guys speedy والكركارة بليز جايز والكركارة وان كبدن قديسة وان كبدن قديسة كبدن جايز شي عكنا جايز وان كبدن قديسة نسمي جايز thank you so much والكركارة guys أكنا موني tadi family sir thank you masih ingat apa guys والكركارة أكنا ندرس ني family يمسك أتكلم تجرتا والكركارة فام والكركارة guys tadi dabilin langsung dabilin أبابي يا thank you so much thank you pada kapan thank you so much guys والكركارة شي أكل ندرسي Elsa thank you so much thank you Baye ko thank you Bale ko thank you Jamme ko yes thank you so much Galatoma guys thank you Queenity thank you so much guys dia kamu orang itu family guys منك نموني والكركارة انت انا بعد جاينا thank you so much واي بايه جلابي كي يدعوني انت إبسش السلام عليكم جلابي انت إبسش عمالك الله انت أرى family marجتشو يادلمي guys let's go family إبسش يا إبسش انتو ما خوش انت سبيد النجي إبسش وين انتو يا إبسش ولي قال Moving live Edama. family قرتني Thank you so much. thank you عرفتني Family, thank you. Galatoma family,